Akkam jirtu nagaa keessanii har'a viidiyoo kanaan yuunit 4 boqonnaa arfaffaa avreejiin maal akka ta'e waliin ilaallaa jechuudha. Waas avreej avreejiidha gaafa jennu maal jechuudha? Laalaa amma avreejiidha gaafa jennu wanta waan tokko bakka nuu bu'uu danda'u kan guruupii tokko bakka nuu bu'uu danda'u jechuudha karaa gabaabaa. Amma fakkeenyaaf namoonni yookaan barattoonni kilaasii tokko keessa jiranuu hojjaan isaanii jechuudha tokko 1.5 meetiradha jennu seentimeetira 150 jechuudha. Tokko immoo kan tokko tuqaa 6tu jira, kan tokko tuqaa 7s jira, kan tokko tuqaa 8 jira jechuudha. Amma barattoota kana jechuudha hojjaa isaanii kana hojjaan barattoota kanaa meeqadha utuu jedhameeti akka tokkootti himuu yoo barbaachise akka nama tokko qofaatti jechuudha. Isaan kun kanadha. Kanaafuu maal goona giddu galeessa fudhanna avreejii fudhanna jechuudha. Avreejiin jechuun isa kanadha jechuudha. Avreejii karaalee baay'eedhaan fudhachuu dandeenya. Isaan keessaa avreejii yeroo fudhannu avreejii jennee kan fayyadamnu yeroo baay'ee miiniin jira. Miiniin avreejii amma asitti ilaaluudhaaf deemnu kanadha yeroo baay'ee isa kanadha jechuudha kan itti fayyadamnu wantoota garaagaraa keessatti jechuudha wantoota baay'ee keessatti miidiyaaniin jira, moodiin jira. Wantoonni kun kwartaayil, desaayil kan jennu suni avreejii yookaan giddu galeessa kan ittiin fudhannudha jechuudha. Haa ta'uutii asittarra kan avreejii jedhamee iddoo baay'eetti kan fayyadamuu fi dhaabbilee garaagaraa keessatti kan fayyadamu yeroo baay'ee miinii yookiin immoo avreejii kan jennu kanadha jechuudha. Inni kun fakkeenyaaf manneen barnootaa keessatti gosa barnootaa barattu jennee fudhannu sini gosa barnootaa gosa barnootaa 4 barattu baayoloojii, keemistirii, fiiziksii and maatsii barattu jennu isa kana qofaadha jennee fudhanna ta'e isa kanaaf 90 yoo fiddan isa kanaaf immoo 95 yoo fidda ta'e jechuudha. Isa kanaaf immoo 80 fidda fiiziksii asii maatsiin immoo 85dha jennu. Laala amma qabxiin kan kee meeqadha yoo jenne kan maatsii himtamoo kan keemistirii himtamoo keessaa kamiin himta kan himuu qabdu keessaa kan avreejii kanaafidha jechuudha kan fudhatamu. Kanaafuu avreejii kana bifa kamii fudhannaa tokkoon isaanii kana walitti daana jechuudha akkuma beekamu jechuudha. Yeroo kana manneen barnootaa keessatti kana godhu jechuudha. Maal godhu 90 godhu ida'uu meeqaati jechuudha 95 jedhu jechuudha. Kana booda ida'uu meeqaa godhu 80ti jechuudha. Ida'uu meeqaati jechuudha 85ti jechuudha. Irra kanammoo meeqaa firu number of data yookaan immoo lakkoofsa daataa sanaafiyyuu hiru jechuudha. Asitti meeqadha daataanii 4dha jechuudha. Kanaafiyyuu 4 firra jechuudha. Bifa kanaan avreejii fudhanna jechuudha. Avreejii jechuun isa kanadha jechuudha. Kanaaf iyyuu avreejiin maal ta'a jechuudha sum of terms over number of termidha jechuudha. That means ida'ama termiiwwan wantoota nuu kenname sanaa eenyuuf irraa jechuudha number of termii sanaaf irraa lakkoofsa termiiwwan achi keessatti argaman sanaaf hirree maal argachuu dandeenya jechuudha avreejii bifa kanaanii argachuu dandeenya jechuudha. Example amma fakkeenyaaf jechuudha in a certain group of student groupiin barattoonni tokko jechuudha 5 of the students are 60 years. Barattoota kana keessaa barattoonni 5 waggaa 16dha jechuudha umriin isaanii. Barattoonni 5 studentiin jechuudha yookaan barattoonni 5 meeqadha jechuudha umriin isaanii waggaa 16dha jechuudha. Okay, and 3 of the students are barattoonni 3 immoo 3 studentiin yookaan barattoonni 3 ammoo maalidha jechuudha 18 years yookaan immoo waggaa 18dha jechuudha. Old. What is the average age in years? Waggaadhaani avreejiin barattoota kanaa meeqadha? Amma barattoonni isaan kan 18. That means barattoonni 3 18. Barattoonni 5 ammoo meeqadha? 16 jechuudha. Amma namni tokko dhufee barattoonni kun umriin isaanii meeqadha? Akka nama tokkootti yoo nu gaafate jechuudha. Akka nama tokkootti himuu yoo barbaachise kan warra 18 himna moo kan warra 16 himna? Kan warra 18 warra 16 himne avreejii yookaan giddu galeessa fudhanna jechuudha. Isa kana fudhachuudhaaf immoo maal gochuu qabna jechuudha? Avreejii isaanii fudhachuudhaaf ilaala asitti barattoota meeqadha? Barattoota 5dha. Barattoota 5dha jechuudha. 5 times maalii jenna jechuudha? 16 jenna jechuudha. Maaliif barbaachise ilaala 16 kana meeqa jira? 16 ida'uu 16 ida'uu 16 ida'uu 16 akkasii 5tu jira waan ta'eedhaafidha. Kanaafiyyuu 16 kana amma akkasitti hunda isaa barreessinu 5 times 16 jenna jechuudha. Kanaafuu 5 asitti number of frequency yookaan amma barattoota deddeebi'an sana bifa kanaan barreessuu qabna jechuudha. Plus jennee 3 times 18 jenna jechuudha. 3 times 18 sadii baay'isuu 18 jechuudha. Over maaliiti jechuudha ida'ama barattoota kanaa yookaan frequency isaanii kun meeqadha jechuudha 5 plus what 3dha jechuudha. Innis meeqadha 8 ta'a jechuudha walqixa. Okay, inni kunis walqixa meeqa ta'a jechuudha. Laalaa asitti 5 baay'isuu 16 jechuun 80dha. 80 plus what plus 3 baay'isuu 18 jechuun immoo 54dha jechuudha.
that maal ta'a over 80 dha jechuudha. This equal with kun immoo walqixa meeqa ta'a jechuudha 134 over 80 dha jechuudha. This equal with kun walqixa meeqa ta'a jechuudha 17 that 17 ta'a jechuudha. Okay, amma egaa barattoonni kun namni tokko yoo dhufee gaafate barattoonni kun warra 16 dhiibnee warra 18 dhiibnee kan nuyi dubbannu yookaan umriin barattoota kanaa kanadha kan jennu umrii 17 himna jechuudha. Maaliif isa 16 isa 18s ni qabata waan ta'eef jechuudha. Average keessatti inni nu laatu kan biraa average speed dha yookiin immoo speed giddu galeessa. Average speed ilaaluudhaaf average speed ni maalidha total distance over total time taken yookiin immoo fageenya guutummaatti deemsa deemame sana jechuudha. Over total time yookaan immoo yeroo fageenyi sun keessatti deemame jira miti that isa kanaaf yeroo hirru maal arganna jechuudha average speed arganna jechuudha. For the first 3 hours amma fakkeenyaaf jechuudha saatiiwwan jalqabaa 3 fi of her trip heron jechuudha. Saa sadii fi drove at 50 km per hour. Okay, that meeqaan oofte 50 km per hour jechuudha. Jechuun saayii tokkoo fi meeqaan saayii tokkoo fi 50 km oofte jechuudha. Kana jechuun 50 km per hour jechuun that for 1 hour jechuudha. Saatii tokkoo fi laala for 1 hour saayii tokkoo meeqa oofte jechuudha kiiloomeetira 50 oofti jechuudha saayii tokko irratti jechuudha. Okay, kana garuu kan akkasinitti oofte speedii kanaan kan iseen oofte saatiiwwan meeqaa fi saatiiwwan sadiif jechuudha. Okay, saatiiwwan sadii waan ta'eef adeemsa yookaan fageenya see maal goona jechuudha sadiin baay'isna jechuudha 50 kiiloomeetira kan that kiiloomeetira tokko keessatti meeqa oofte 50 dha. Okay, I mean if saayii tokko keessatti jechuudha. Okay, then because of construction delays sababa construction delaytiif jecha she drove at only sana boodan dhaabbatte jechuudha. Sababa construction delay sababa jiruu fi maal goote akka silaatti ariitiin deemuu dhiste kiiloomeetira saayii tokko keessatti kiiloomeetira 40 qofa deemti jechuudha. Okay, to the next 2 hours kan iseen immoo kiiloomeetira 40 saayii tokko keessatti deemtu immoo amma saatii meeqaaf saatii lamaaf jechuudha. 2 hours yookaan saatii lamaaf jechuudha. Kana keessatti what was her average speed in kilometer per hour for the entire trip. Entire trip yookaan immoo deemsa see walii galaa goote kanaaf average speed see meeqa ta'a. Average speed akkuma jenne total distance over total time dha jennee. Kanaaf total distance see tokko jalqaba irratti 50 kilomeetira hour irratti deemti. Saayii tokkoof 50 yeroo deemtu laala saatii sadii fidha speedii kanaan immoo kan deemtu. Saayii tokkoon 50 ta'u saayii sadii deemti. Kanaaf iyyuu 50 baay'isuu meeqaa jenna jechuudha sadii goona jechuudha isa kana. 50 times 3 dha jechuudha. Plus kana booda immoo 40 kan iseen 40 deemte immoo saatii meeqaa fi saatii lamaaf jechuudha. Okay, speedii kanaan kan iseen deemte. Over what saatiiwwan kun immoo guutummaa yeroo sanaatiif irraa total time dha jechuudha. Okay, yeroo sun guutummaatti 3 plus what 3 plus 2 dha jechuudha. This equal with 230 over maaliif jechuudha 5 dha jechuudha. 3 plus 2 5 dha waan ta'eef inni kun immoo walqixa meeqa ta'a jechuudha 46 kiiloomeetira per hour dha jechuudha. Giddu galeessaanii meeqa deemaa jirti jechuudha saatii tokko tokkoon kiiloomeetira 46 deemte. Sagaara 50 dhiibne sagodaa 40 dhiibne giddu galeessaan kiiloomeetira 46 saatii tokkotti deemne jennee bakka kanaan average speedii keessatti illee laaluu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa kan laallu average of consecutive numbers average lakkoofsota walitti aananii jiranu yookaan giddu galeessa isaanii ilaallaa jechuudha. Kana gaafa jennu amma fakkeenyaaf lakkoofsa tokko amma 10 jiru average isaanii barbaadi namni tokko yoo isiniin jedhe maal gootu 1 plus 2 plus 3 jettanii amma 9 itti amma 10 itti daattu jechuudha. Kana booda over maal gootu over 9 over 10 gootu. That this is simple baay'ee salphaadha jechuudha. Maaliif lakkoofsonni kun muraasa waan ta'eef. Amma namni tokko amma 1000 tokkotti barbaaditu isiniin jedhe maal gootu emme. Amma 1000 tokkotti barbaaduudhaaf jechuudha. Tokko jettanii lama jettanii akkasitti lakkoofsa kana hunda hidhaatanii 1000 tokko ga'uun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa consecutive ta'an kana lakkoofsa walitti aanan kana ida'uudhaaf I mean average isaanii barbaaduudhaaf siistama salphaa tokko fayyadamna jechuudha. Maal goona isa kana jechuudha. Lakkoofsa kana keessaa isa baay'ee guddaa ta'ee fi isa baay'ee xiqqaa ta'e fudhanna. That means daangaa lakkoofsa kanarra fudhanna jechuudha. Kana booda immoo lakkoofsa lama qofa walitti daa'arra waan ta'eef lamaaf irra jechuudha. Amma fakkeenyaaf akkuma isiniin jedhe kan 1000 waa laalu. 1000 jechuudha. That means average lakkoofsa tokko kaasanii amma 1000tti jirannu jechuudha. Average isaanii barbaaduu yoo barbaachisaa ta'e maal goona jechuudha. Asii tokkoma fudhanna asii 1000 fudhanna jechuudha. Lakkoofsa kana lachee walitti daa'an. Maal goona 1 jenna plus 1000 jenna jechuudha. Over maali goona 2 goona maaliif asii lama lakkoofsa ta'a kan termiin nuyi qabnu lamadha waan ta'eef. Kana booda siin kun maal taati jechuudha 1000 fi 1 irra 2ti jechuudha. Daat akkasitiin maal gochuu dandeenya average isaanii bifa kanaan karaa baay'ee salphaa ta'een barbaaduu dandeenya jechuudha.
That amma gaa averejii kana akkasittiin barbaaduu gabarreeti gaaffiin akkasittiin dhaabatu. Bifa garaa garaatiin jijjiiramee immoo nu gaafatamuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu isa kana maal goona fakkeenyaaf the sum of first 9 natural number is as keessatti the sum yookiin immoo ida'amni lakkoofsa sagalii meeqadha jechuun tokko kaanee amma sagaliitti lakkoofsa jiran barbaaduudha jechuudha. Isa kana barbaaduudhaaf lafaa kaanee tokko ida'uu lama ida'uu sagalii amma sagaliitti akkas jennee walitti ida'uun nurraa hin eegamu jechuudha. Karaa baay'ee salphaa ta'een that average consecutive of consecutive number kana fayyadamnee argachuu dandeenya jechuudha. Akkamittiin inaan jechuu dandeessu. Isa kana gochuudhaaf maal goona average isaa barbaanna jalqaba ilaala. Averagein amma 9tti meeqadha? That the sum of amma 9tti dha first 9 natural number. Kanaafiyyuu inni tokko kaasa miti natural number tokkodha. Amma meeqaatti immoo inni amma sagaliitti immoo inni. Kanaafiyyuu average kana argachuudhaaf nuyi karaa gabaabaa walumatti daanee meeqaaf irra jechuudha 2 irra jechuudha. That same kun immoo wal qixa meeqa taati jechuudha 10 taati miti 10 over maaliiti jechuudha 10 over 2 dha jechuudha. This equal with 5 dha jechuudha. Okay, amma averaging keenya 5 garuu waan tokko yaadadha. Average dha jechuun sum of terms over what number of term jenneera. That means idama termiiwwan sana irra number of termiiti jenneera miti. Kanaafiyyuu average equal to sum of termii sana sum over number of termii dha inneer. As keessatti sum of termii over number of termii erga ta'eeti jechuudha. Samiidha kan nuti barbaadaa jiru miti ida'amadha. Averaging kan keenya qabna 5 dha. That 5 equal with sum of termii sana hin qabnu samii sana samiidha inni qabanna over number of terms termiini nuti qabnu tokko amma meeqaattidha tokko amma sagaliittidha jechuudha. Tokko amma sagalii waan ta'eef maal goona jechuudha sagal jenna maaliif bakka kan qabnu sagalidha waan ta'eef number of termiin keenya. Kana booda sum of termii argachuudhaaf cross gaafa goone jennu samiin keenya wal qixa meeqa ta'a jechuudha 5 times 9 dha jechuudha. 5 times 9 ta'a jechuudha. Inni kun immoo wal qixa meeqadha 45 dha jechuudha. That karaa baay'ee gabaabaa ta'een bifa kanaan ida'ama isaanii kana argachuu dandeenya jechuudha. Kan amma kan shokkisiisu ta'e lafaa tokko lama jennee hunda isaanii ida'uu dandeenya. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 kana gaafa walitti daanee jennu guutummaan isaa meeqadha 45 jechuudha. Kana 45 tokkoon isaa walitti da'uu caala karaa isa kana fayyadamnee argachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa kan nuti ilaallu data interpretation. Data interpret gochuu yookiin immoo daataan nuu kenname that isa sanatti hiika goonee jechuudha. Amma fakkeenyaaf distribution kana yookaan immoo that bifa kanaanii age namootaati yaa jennu kun data age namootaati population soundidha. As keessatti kanneen umriin isaanii 15 fi under yookaan immoo umriin isaanii 15 fi 15 gakkan ta'e namoota 52,464 That kuni 1000 1000 gaafa jennu asitti mee jechuudha miliyoona ta'a jechuudha. Asitti see kanatti dabalamti jechuudha. Okay, asii immoo 1640tti immoo bifa kanaan 60 years fi over yookaan immoo namoonni umriin isaanii 60 fi isaa ol ta'e immoo bifa kanaan jira jechuudha. That kuni bifa gaaffiitiin akkamitti gaafatamuu danda'a. That gaaffiiwwan baay'ee salphaa ta'an ni gaafatamu jechuudha. Yeroo hunda aptitude irratti ni gaafatama. Haa ta'uutii akkamittiin deebisuu dandeenyaa fi akkamittiin immoo gaafatama kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf how many people are 40 years old or younger? As keessatti maal jedha? Namoota meeqadha kan umriin isaanii waggaa 40 ta'ee fi that isaa gadi kan ta'e jechuudha. Akka daataa kanaatti namti kan nuti barbaannu. That umriin isaanii 40 years fi 40 years gadi kan ta'anidha. Ammas itti directly 40 years gaafa jennu that directly dhumnee maal gochuu hin qabnu isee kana duwwaa fudhachuu hin qabnu jechuudha. Maaliif warra old yaangaris keessa galchuu qabna jechuudha. Isa kana maal goona jechuudha walitti daana jechuudha. Isa kanaaf 74,593 plus jenna eenyu hojii walitti daana warra 15 maaliif 15 less than 50 is what less than 40 dha waan ta'eef 15 40 gadi waan ta'eef warra yaangariidha jechuudha 40 gadi kana keessatti argamu waan ta'eef kan jiraa walitti daanee guutummaa isaa arganna jechuudha. Kanaaf isa kana gaafa walitti daanu 52,464 dha jechuudha. 464
4dha. Bifa kanaan kana walitti daana jechuudha. Kana gaafa walitti daana jennu maal arganna jechuudha? Umrii kan namoota kana yookaan immoo namoota umriin isaanii kana ta'e yookaan namoota umriin isaanii 40 fi isaa gad ta'e. Kan 40s ni qabata, kan warra 40 gadiis ni qabata jechuudha yeroo kana. Bifa kanaan gaaffiiwwan sasalphaatee hojjechuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan bifa pie chartiitiin akkasitiin kan nuuf kennamu yoo ta'e jechuudha. Isa kana pie chartii yoo ta'e kuni pie chartii kanaan akkasitiin kan nuuf kennamu yoo ta'e akkamittiin odeeffannoo asirraa interpret gochuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Amma fakkeenyaaf as keessatti zaat kuni closingidhaaf parsantaa 11 jedha, asii rentiidhaaf 28, foodiidhaaf 20dha jechuudha. Other wantoota biraatiif kan bahu jechuudha. Amma parsantaa 16 jennu that entertainmentiidhaaf parsantaa 3 jedha, asii that savingidhaaf immoo parsantaa 5dha, and insurance tax dhaaf hin jiru. Kanaaf inshuraansiidhaaf barbaaduu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan akka inni salphatutti 100 fudhachuu dandeenya. Maaliif that percentage jira waan ta'eef nutis 100 fudhannee jenna. That amma fakkeenyaaf closingidhaaf birrii 11 percentage 11 jechuun birrii 11 nuyi gatii isaa 100 fudhanneera. Namni kuni birrii 100 keessaa birrii 100 keessaa baasaa jenna. Kanaaf closingidhaaf kan inni baasu closingidhaaf meeqadha jechuudha. Ofoo kana uffataaf jechuudha karaa biraatiin birrii 11dha. Inni kan biraan rentiidhaaf yookaan kiraayii manaatiif jechuudha. Rentiidhaaf birrii meeqadha jechuudha. Birrii 28 dhibba keessaa jechuudha. Inni kan biraan foodiidhaaf yookaan nyaataaf ammoo birrii meeqadha jechuudha. Birrii 20dha haa jennu. Inni kan biraan others that baasiiwwan garaagaraatiif jechuudha. Isaan baasiiwwan garaagaraatiif birrii 16 baasaa jennu wantoota biraatiif jechuudha. Entertainmentiidhaaf yookaan immoo that wanta akka bashannanaatiif meeqa baasaa birrii 3 baasaa jennu. Saving yookaan qusannaadhaaf ammoo meeqa baasaa jennu. Birrii 5 kaawwata yookaan immoo that kuufata achi kaa'ata jennu. Amma gaa insurance inni taaskiidhaaf hin jiru jechuudha. Insurance inni taaskiidhaaf nuuf kennamne garuu guutummaan isaa meeqadha? 100dha jechuudha. That maallaqni kun guutummaan isaa 100 erga ta'eeti that isa kana maal goona guutummaa isaa walitti daanna jechuudha. Okay? Kanaaf iyyuu 11 fi 28 ida'uu 20 ida'uu 16 ida'uu 3 ida'uu 5 kana gaafa walitti daannu wal qixa meeqa ta'a jechuudha. 83dha jechuudha. Amma ilaalaa egaa ida'amni isaa guutummaatti 83. Fayyaan isaa immoo 100dha miti. Kanaaf iyyuu kan inshuraansii meeqadha jechuudha? 100 minus 83 taati jechuudha. Isin immoo meeqadha jechuudha? 17dha jechuudha. Okay? 17 jechuudha. Kanaaf amma if the engineers jedhama asitti gaaffiin kuni engineers income was 10,000 yoo ta'e jechuudha. Yoo gatiin isaanii birrii 10,000dha yoo ta'e how did they spend on rent? On rent irratti yookaan immoo kiraayii manaa irratti ammam kaffalu, ammam spend godhu? That kiraayii manaa 28dha akkaataa daataa kanaatiin 28% yaani kan jarri kaffalan. Kanaaf iyyuu kiraayii manaa 28% jechuun 20% of 10,000dha jechuudha. Of jechuun immoo of means times dha jennee yeroo darbe jechuudha. That gaafa akkasitiin nu gaafatamu jechuudha. Kanaaf iyyuu maal goona jechuudha. 10,000 times eenyuun baay'isna jechuudha. 10,000 kana 28% dha. 28% jechuun immoo 28 over 100 dha jechuudha. Isa kana ilaaleera waan ta'eef kana 0 kanaan balleessina jechuudha. Kanaaf iyyuu meeqa ta'a jechuudha? 2,800 jechuudha kiraan manaa daasa kana ta'a jechuudha. Bifa kanaan ilaaluu dandeenya. Amma viidiyoo taanu walitti deebinutti nagaan naaf tura.